Oduu Gammaachiisaa guyyaa kaleessaa ba'ee jechuudha. Akkasumallee namoonni baay'een keessan gaaffii hedduu na gaafachaa kan turtanii yeroo baay'ee waa'ee Kuweet irratti jechuudha. Biyya Arabaa keessaa kam deemuu wayyaa, akkasumallee immoo Kuweet dhugumatti banamee moo daldalaatu nu sobamoo kana kan jechaa turtan jechuudha. Fuula miidiyaa isaanirra akkiit sirriitti kanani argee fi akkasuma immoo ulaagaalee isaan kaahanii wantoota orkamuu qabanii fi wantoota eeyyamamuu qabanillee kan galmeessanii dubbatantu jira jechuudha. Kanneen kana qabatanii hin dhufiinaa, kanneen kana immoo qabadhaa koottaa jedhaniitiin himaniitiin jiru jechuudha. Yooyyaa harka fuunee jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumallee hordoftoota koo amantaa biraa taatan nagaan lafaaf bakka jirtan isiniif haa baay'atu isiniin jechuun jaalladha. Egaa kanatti aansuudhaan jechuudha. Waan ani har'a isinii fidee fi anaan akka kootti baay'ee tokko na gammachiisee jira jechuudha. Maaliif jennaan yeroon kun yeroo rakkoo, yeroo itti obboleewwan keenya biyya keessatti daldalaatiin rakkachaa kan jiranidha. Carraan kun carraan hojii obboloota keenyaaf baname jechuun waan qaldii miti. Biyyi tokko gaafa banamu biyya keessaatii imaltoonni akka baay'atan, akkasumas immoo akkuma keenya kan haadhaaf abbaa isaanii gargaaruu, firoota isaanii biyya isaanii gargaaruudhaaf, of guddisuudhaaf, barumsa isaanii waan hedduu cufanii taa'anii biiroo adda addaatti paaspoortii qabatanii kan taa'anii rakkatanii tan karaattataa jirantu jira. Dhugaa dubbachuuf yeroo kanatti biyya keessatti hojiin kamillee hin jiru jechuudha. Hojiin namni tokkollee hojjetee jijjiiramu akka hin dandeenye baay'een isaanii jiru jechuudha. Waan itti hojjetan akka itti hojjetatan giraa isaan gabba'ee kan jiran baay'ee taa'anii kan Kuweet eeggachaa turan jechuudha. Egaa isuma dhugaa isaati. Kuweet kanaan dura baname jedhu malee oduu dhugaa otoo hin taane akkasumatti ni banamaa karoora baname yaadamee turedha. Namoonni baay'een immoo karoora yaadamee kana deebisanii banameera jedhanii namoota burjaajessantu jira jechuudha. Garuu immoo isa dhugaasaa Agustii 18 baatii 8 2025 bararaan ni jalqaba jechuudha. Baga gammaddanii obboleewwan keessanitti warra biyya jiraniif hima. Akkasumallee immoo namoonni biyya ormaa keessatti afaan beektan keessattuu nyaata hojjechuu wantoota adda addaa beektan jechuudha. Bakki amma isin jirtan isiniidhaan mijachuu yoo baate qaa jettanii galtanii fataa jettanii gara Kuweet deemtanii hojjetachuu dandeessu jechuudha. Biyyoonni tokko yoo namaa mijachuu baate biyya tokko keessatti biyya kaman deemaa biyya kanarraa yoon galeettanii namoonni baay'een keessan bakka isiniin mijanne hojii keessanii fi miindaan keessan kan isiniif hin malle rakkinaan gadadoodhaan callistanii dabarfachaa kan turtan biyya galtanii paaspoortii keessan haaressattanii gara Kuweet deemuu mirga guutuu qabdu jechuudha. Daangaa Kuweet keessaa immoo ulaagaa yookiin immoo daangaa Kuweet keessee wantoota armaan gadii kana jechuudha sirriitti caqasaa. Namni kamiyyuu afaanis yoo beeke afaanis hin beekne imaluu ni danda'a. Tokko inni biraa immoo wantoota ishiin gara biyya koo kanatti namni tokko qabatee akka biyya kana hin galle kan isheen jette wantoota orkamaa ta'an kanneen akka dhugaatii nama sammuu namaa hadoochan, shiishaa adda addaa, wantoota qoricha adda addaa akka biyya kana keessa namni tokko qabatee hin galle yoo qabatee galee namni kamillee akka murtiin itti murteeffamu himtee jirti jechuudha. Maaliif kanaan dura namatu dhoksaadhaan biyya sana keessa biyya keenyarra gara biyya sanaatti qorichoota adda addaa erguudhaan Kuweet baay'ee Itoophiyaatti dallantee turte jechuudha. Garuu akeekkachiisa kana kennitee jirti. Lammataan immoo deebitee namni tokkollee wantoota kana nutti fidee aadaa keenya duudhaa keenya akka hin balleessine qulqullummaa keedhaan uftee hojjetattee galta yoo ta'e Kuweet firiideemiidha jedhanii himaniitiin jiru jechuudha. Dubartoota keenyas haa ta'u dhiirota keenya tola ooltummaa jechuudha. Biyya keessaa namni tokko gara Kuweet naa fudhadhu deemii kanneen akka barbarree, kanneen akka shiroo, wantoota adda addaa jechuudha ashagamanii isinitti kennaman nama tokkoof qabatanii akka hin deemne jechuudha. Kanaan dura namatu hadaraa kee kana namatti naaf laadhu jedheeti wantoota akka qibaatii fakkeeffame kan gara Kuweet galame jechuudha. Yaaddattu yoo ta'e obboleettiin tokko oksaadhaan hin beektu ishiin
naa fudhadhuutiin deemi obboleettii kiyyatu achi jira obboleettiin koo uftee eerpoortiitti si harkaa fudhatti jedhaniiti namoota daldaalotatu waliin daddabarsa jechuudha eerpoortiitti birrii siif hin kenna jedhanii birrii isheefii kennanii wanta kana hin baniini hanga ishee bira geessutti jedhanii ashaganii itti laatani yeroo dhaqxu egaa biyya kamiyyuu yoo deemta taate ganaa namatu harkaan qabee si fattasha otoo hin taane meeshaatu si fattasha obboleettiin kun qabattee yeroo deemtu gaafa fattashamtu jechuudha gaafa ilaalamtu qorichi kun qoricha sammuu namaa adoochuu qoricha daakuu jechuudha akka amma fakkeenya Finfinnee keessatti qoricha tokko sitti dibanii waan barbaadan sirraa fudhatanii waan barbaadan si godhan waan akka kanaati jechuudha kan isaan isheetti kennan obboleettiin kun hin beektu tola ooltummaa garraamummaa nama harkaa fuute nam tokko firas haa ta'u alagaas haa ta'u abaluutti naa kenni intalli koo achi kana hawwiti ilmi koo achirraa kana hawwa giiftii koo yeroo siin jedhu dhugaa dubbachuuf ani mataa kiyyayyuu garaan laafaa lakke jechuu hin danda'u jechuudha. Maaliif jennaan biyya kamirraa hin galtas yoo taate hin dhaqxas yoo taate meeshaa namni ashagee sitti kennu meeshaa kamiyyuu jechuu dhugaa waaqan nama harkaa hin fuudhiina. Tasuma maaliif jennaan kuni yakka guddaadha akka biyya keenya callisamee irra dibamee hin darbamu wantoonni qorichoonni akka kana keessattuu biyya arabaa keessatti yakka guddaa kanneen akka Saawudii keessatti lubbuun ijoollee qaalii nama meeqa daddarbaa jiran kanneen akka kana warreen dalagan maara hin qabu yookiin immoo dhiifaman qabu tasuma jechuudha akka seera shariyaa isaaniittis haa ta'u akka seera biyyittii isaaniittis haa ta'u wanneen kun biyyoota arabaa kam keessattuu dhorkaa waan ta'eef wanta hin beekne tokko nama harkaa fuutanii hin imaliina akkasumas immoo jechuudha namni kamillee hojjechuuf gaafa ba'u waan hojjechuuf deemu irratti of murteessee hojjetatee akka galu namni kamillee milkaa'ee akka galu carraa guddaa laattee jirti jechuudha namoonni baay'een keessan carraa kanatti fayyadama obboleewwan keessan biyya jiranittillee himaa daldalaa qabatamaa ta'e yookiin immoo namoota amantanii namoota beektanii obboleewwan keessan qabsiisanii geessuu erguu ni dandeessu jechuudha deeggaruullee ni dandeessu jechuudha yeroo kanatti eeyyeen dubbii dhugaa dheettanii maatii keessanitti himuu dandeessu namoota hojii dhabanii rakkataa jiranii fi hojii isaan akka isaan deemanii hojjetatan jechuudha namni kamillee obboleewwan keessan gargaartanii jechuudha karaa danda'ameen gargaartanii karaa adda addaan biyya arabaatti ergisiistanii wantoonni biyya arabaa jibbituu fi wantoonni biyya arabaa jaallattu immoo obboleewwan keessan gorsitanii akka deemanii milkaa'anii hojjetan waaqayyo isaanii gargaaru isiniin jedha egaa akkasuma yeroo hundumaa odeeffannoo adda addaa dhugaa ta'e akkiit sirrii isaa irratti gaafan arge isin biraanan geessisa jechuudha namoonni immoo viidiyoon koo yeroo hundumaa isinitti tolu immoo laayik gochuudhaan na jajjabeessaa hanga dhumaatti na wajjiniin ta'a isiniin jedha namoonni jabaadhu itti fufinaan jettanis immoo asumaan galata guddaa tokko na biraa qabdu dhugaa dubbachuuf waan hin jedhee isin galateeffadhu hin qabu anaa olitti rabbiin keessan isin haa jaallatu waaqayyo isin haa jaallatu isiniin jedha turtii gaarii yookiin viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaannaa tura.